Barack Obama. Roobni kunis adeemsa teknooloojii ammayyaa fayyadamuun akka roobsameef ifoomeera. Madaa garaa keessaatu natti ka'anii. Akkana jechuun hirkoon na kadhata jettee dhime. Akkamitti? Ani tiyyaan. Jaalallee koo hirkoo. Jaalallee koo hirkoo. Ani matsaaf quddusii kana oduu isaanan jaalladha malee. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa qoosaawwan Waaqoo Geetaachoo yookiin hirkoo baay'ee nama kolfisiisu koomedii isaa kana qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni haga ammaatitti maatii chaanaalii kanaa hin ta'in yoo jiraattan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Laayikii godhuudhaan jalqaba gara viidiyootitti. Karaan Gondor naannoo jedhe. Barack Obama. Dhaggeeffattoota keenyaadhuma irrattis oduu simbirtuu qabna. Simbirsi meessisis. Godinaaleen hongeedhaan miidhaman tokko tokkotti roobni ga'aan roobuun himame. Roobni kunis adeemsa teknooloojii ammayyaa fayyadamuun akka roobsameef ifoomeera. Maal ijoollee koota maalan jedhan jedhema. Projektii keenya hatanii bokkaa roobsan. Maaliif jedhaa na gaafadha. Araqee roobsuuf qophii xumurree ture. Projektii haraqeetitu jala hatamee jira. Haraqee roobsisuuf turan jechuudha. Tokko jennee jalqabneerraa hirkoo hojii kee jedha. Irra deebi. Ministuu koo barsiisaa mootummaa koo. Isin na dudduuba kaatanii fuutanii baay'een isin dinqisiifadha. Isin na dudduuba kaatanii na dura fuutanii baay'een isin dinqisiisa. Yaabona ministuu fuudhe yoona. Yaabona argee deerume yoona. Ilaawee attoo badiifama naa godhiti. Ani ilaa madaa garaa keessaatu natti ka'anii. Akkana jechuun hirkoon na kadhata jettee dhime. Hirkoon na kadhata jettee. Abadan hin yaadini. Abadan hin yaadini. Kan si caaltuun argadhee. Kan si caaltuun argadhee. Emotional damage! Baga gammadde naan jedhaa. Yaabona inni fuudhe yoona. Siin jedha. Dhugaan siin jedha siin jechaa jira. Jedhu maan jedhu gamtaa jedha. Maal jechuudha akkas jechuun? Yoo xinnaate shamarran jechuun obboleettiidha haadha. Siin immoo beekta itti nima. Itti nima. Qamadha. Ilaal. Gamtaa. Siin jedhaa jira waan ta'eef cal'isuu hin qabdu tiyya tasi caaltu argadhee tasirra bareeddu argadhe siin jedhaa jira waan ta'eef hirkoon cal'isuu hin qabdu gamtaan irratti baree jira. Kanaafuu atis cal'isuu hin qabdu sirriitti itti gamta hirkoon tiyyaa irratti tabiraa jaalachuu hin qabu. Tiyya. How are you? Mahinir ko malta. Sittan change ta'e miti. Nan change sitti. Yeah, so you know Tiyya. You know akkasirraa bareeda jedhee yaadaan ture. Thank you for this opportunity. You know, jechuun Tiyyaan gabbara baay'ee wajjin dabarsanii a lot of problems. Bu'aa baay'ee wajjin dabarsinis. Up to down. So Kun isa moo nama biraati? Hirkoodhaa moo nama biraati? Hirkoon guutumaan guututti jijjiiramee jira. Haalli uffannaa isaa, haasofni isaa jijjiiramee jira. Happy birthday to you, surprise! Natti dibuusaa rakkattu. Waan keessa jirutu jira. Inni muruusaa wayi. Isatu Ta'aafiin jiru deemi. Happy birthday to you. Happy. Kanatu. Isa hapun ko. Apo isi.
Hirkoon guyyaa dhaloota tiyyaa akkanatti kabajaa fi jira baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Haala hedduu nama bashannansiisu nama kolfisiisuun kabajee fi jira mee haa xumuru. Yeroo biraa nyaatte kanatu baay'ee ta'uu hin dandeenye. Yeroo biraa nyaanna waan sanatu. Nyaanna garuu. Nuu ta'uu didee baay'ee galatooma. Maali nyaatama? Nyaatama. Sana yeroo biraa goonu. Rakkoon har'a malee hin ta'u. Isa dhugaa isa malee hin ta'u. Maali nyaatamure? Isa malee hin ta'u. Baay'ee si galateeffannaa. Gaatis baga dhufte baay'ee galatoomi. Kaanee geggeessin mure. Maal ta'a ormumaa galani. Anaaf situu as gaafa. Deemee dhiga baay'ee galatoomi. Waggaan nu hagu. Yeraaga. Ciao. Na beeksisi gaa waan irra. Jadi maal si beeksisa? Galatoomi. Yoo waan na barbaaduuf jiraatte deema. Galatoomi. Kan biraa waan barbaadduuf jiraatte. Gamta. Galatoomi. Gamta. Galatoomi. Baay'ee nu bira dhaabbatte. Hirkoon gamtaa salphisee jira asirratti sirrii hin hojjenne maaliif hojjettanii guyyaan dhaloota tiyyaa kabajamaa jira sagantaan yookiin qophiin kun osoo hin xumuramin jechuudha osoo gamtaan nyaatee hin dhugin achi deemsisuu danda'ee jira geegessee jira dirqamaan kanaafuu hirkoon asirratti sirrii hin hojjenne hirkoo waan akkanaa hojjechuu hin qabdu gamtaan turee sagantaa san sirriitti qoodamee nyaatee dhugee deemuu qaba malee sirrii miti. Maali addaree bara kana wal fuuna moo akkuma gamtaan yeroo baay'ee jedhu bakkee keessa wajjin faddalan. Tu wal fuunee natti tola hirko. Tu wal fuunee natti tola. Akkas ta'uu hin qabu sirrii miti wanti akkanaa kun hin barbaachisu sirrii miti barana wal fuudhuu qabdu. Yooma ta'u guyyaa kutime. Mee guyyaa kana dhime. Kana hidhi anis nan qophaa'a. Baranas lafa duwwaa irratti karoorsinaa hirko. Kun jira dibaabee hirkoon jira dibaabee hirkoo kun achi si kennaani baay'ee horii naa argamsiisuu danda'an. Rakkoon qabu lafa qabadhaati horii argadhaati rakkoon qabu eessayyuu hin deemu karoorfanna. Ammasitti callisee majaarsummaa ergu akka qabdii wayi akka maatiin si qabanii. Meeshaa sitti fakkaate. Rakkoon qabu fedhe koomuu. Ilaa akka goonu akkas taanaani amman si fuudhutti waadaan si galcha. Waadaa galuu qabdu. Waadaan haa galimee waggaa haaraa kanatti harka keenya ol kaasnu. Harka keenya mirgaa ol kaasnu. Namni wal jaalatu tokko yoo amma danda'e wal fuudhaara hin taane waadaa waliif galee waleeguun dirqama waan ta'eef waadaa galuu qabda. Haa ta'u kabajamtuu miseensa dibaabee hirkoo kan ta'e jaalallee hirkoo kan jedhi. Ani tiyyaan jedhame. Ani tiyyaan. Jaalallee koo hirkoo. Jaalallee koo hirkoo. Irraa addan ba'u. Irraa addan ba'u. Baratu jijjiirame jedhee. Baratu jijjiirame jedhee. Sittiin jijjiiramu. Sittiin jijjiiramu. Diyaasporaadhaan. Sooressaan. Nama iddoo guddaa jiru nama beekamaan. Singoyyomsu. Isaan hundi isaanii. Miilla kee jala jiru. Kana ulfaatan kana. Ilaa hirkoo jedhame. Hirkoo koo. Waadaa galchuun akkanatti. Waadaa koo kanaa mirkaneesseera. Amileera muudama kana irratti immoo muudama irratti abbaatu of eega. Hirkoon nama salphaa miti akkanatti waadaa galchee jira tiyyaa amansiisee waadaa galchee jira keessattuu jechuudha waa'ee diraamaa isaanii kanaan wal qabateeti jechuudha haalli isaan ittiin fakkeessan haalli hirkoo fi tiyyaan jechuudha diraamaa ittiin hojjetan kun namoota hedduu dogoggorsee jira namoonni baay'ee jechuudha qaamaanis hiriyyaa walii isaan se'u kun ammoo dandeettii isaanii hagam isaan fakkeessanii taphachuu akka danda'an isaan agarsiisa jechuudha dandeettii isaanii mul'isa mee isinis waa'ee kanaan wal qabatee maal akka isinitti fakkaatan koomentii jalatti na barreessa. Ani matsaaf quddusii kana oduu isaanan jaalladha malee akka namni itti amanutti itti amaneen beeku. Oduun isaa garuu baay'ee gaariidha. Waa'ee Musee faa, waa'ee Noohi faa, waa'ee Yoosef faa, obbolaansaa akkamitti akka gurguratanii waan akkana kana waan gaariidha ijoollummaa sanatti waan akkana kana. Barachuun baay'ee faayidaa qaba. Histirii sin fakkaata histiriis miti garuu faranjoonni alaamaan isaanii akka ati barumsaan fagaattee deemtu otoo hin ta'in akka ati kifiliidhuma 6 fixxee yookiin kifilii 8 fixxee deemtee
pirojektii isaanii yookiin astamaarii taatee yookiin immoo macaafuma qulqulluu jedhan kana atis deemtee waldaa tokko akka dhaabdee odeessitu barbaadu. Doktor Gammachuun waa'ee Faranjii akkas jedhe jedha. Doktor Gammachuu jechuun nama beekaa uummanni keenya qabu keessaa isa tokko salphamatti akkamitti akka uummanni sun nutti fayyadamuu akka barbaadu hubachuu danda'ee jira. Kun dandeettii guddaadha. Hubachuu barbaachisa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneenitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan akka isin bashannansiise abdii guddaa qaba. Kanaafuu namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in isiniif salphaadha. Sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Laayik godhaa, sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti turtii gaarii.